Ashama arkafune daawwattoota fi kabajamtoota leensaa mul'unaa faamilii jirtu nagaa keessanii anis nagaa kooti galata waaqayyoo inni nagaa koo ta'ee maqaan isaa haa eebbifamu hajajamuu galanni waaqayyoodhaaf haa ta'u isa nu uume isa nu jiraachise sar'aan nu ga'eef galanni guddaan eenyuuf hin ta'in waaqayyoodhaaf haa ta'u jechuun barbaada sababbiin isaa qilleensa bareedaa qilleensa akka afuura baafannee ol galfannee qilleensa bareedaa fudhannu kan nuuf kenne waaqayyoodha. Ammallee galanni dabalee isaaf haa ta'u jechuudhaan chaanaala kanaaf ara warra taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti makamaa isiniin jechuu barbaadna. Viidiyoo kana waan isin fayyadu waan ta'eef seeraan caqasaatti dhaggeeffadhaa. Marrajaa bareedduu tokko isiniif fide jechuudha. Warreen biyya garaagaraa jirtan Dubai irra warri jirtan, Saudi irra warri jirtan, Beirut irra warri jirtan, Kuwait irra warri jirtan, Bahrain biyya garaagaraa warri jirtan, Oman eessa warri jirtan, warri gara biyya galuu barbaadan waan haaraas ni qabadhee dhufeen jira jechuudha. Maaliif mi'a keessa fuutanii baatanii daandiitti akka hin ganneef yookiin immoo bakka jirtanii nagaadhaan fiddanii Itoophiyaa keessatti akka hin ganneef isinitti himaa jechuudha. Gaaffii baay'ee isin dhiyeessitaniitu marrajaa isin qabaa jechuudha. Obboleettii tokkotu kaargoo natti erge jechuudha. Kaargoo natti ergiteetu anaafillee mi'a wayii ergiteetti. Ofiishiitiifis illee maatii kootti naaf laatta leensaa mi'a akkanaa ofii fudhattaa mi'a akkasii maatii kootti naaf kennita yookiin immoo ofuma bira naaf keessaa sittan himaa garuu achi nagaadhaan naa baasi jettee maqaa kiyyaan ergitee jirti jechuudha. Isa kana dhaggeeffachuudhaaf akkasin fayyadu sirriitti nan beeka waan ta'eef isinii maafan hin hojjedhu jedhee isinii qabadhee dhufee anis immoo kaargoo fudhee galeera. Yeroo sana maaltu jira amma maaltu seera akkamiitu ba'ee isinitti himachuudha. Tokko laayikii godhaatii, sheerii godhaatii, koomentii godhaatii, sabiskiraayibii godhaatii na dhaggeeffadhaa. Wanti leensaan isiniif himtu waan babbareedaadha. Akkasin fudhattanis immoo abdiin qaba. Chaanaala kootiif immoo warri haaraan taanes immoo wal gaabbasaan isiniin jedha. Warri gara chaanaala kanaan dhufne jechuudha. Kootu jedhaati wal waama. Isa kana viidiyoo kana akka sheerii naa gootan garuu sirriitti nan barbaada jechuudha. Sababbiin isaa ijoolleen keenya biyya arabaa gaafa dhufanii homaa tokko utoo hin beekin mi'a waan isaan fayyaduu fi waan isaan hin fayyadne aranii fidanii dhufanii birrii isaanii asitti kasakkasanii amma qaban fixaniitu garatti garagalan wallaaluu jechuudha. Isa kana isiniif himuun barbaada. Tokko televiziyoonii fiddanii dhufina. 2 TV firiijii fiddanii dhufina. 3 maashina uffataa ittiin miiccan fiddanii dhufina. Isaan kun gonko. Hamma maaltu deemaa jira kaargoo erguudhaaf carqiin keessanillee tokkoon lakkaa'amti jechuudha. Maaliif carqiin jechuudha. Carqiin keessanis kan fiddanii dhuftan kan wal fakkaatu kafana wal fakkaatu anata tokko aaraa kan waraqaan irraan cinne qaraxa itti kanfaltu isa kana beekaa. Ani yeroon galu jechuudha. Amma kan jiruu fi yeroon galu kan jiru tokko miti jechuudha. Tokko miti. Akkana ture. Innaan ani galu televiziyoonii abbaa injii 32 yookiin immoo abbaa injii 42tti meeqana kanfalchiisan jiippaasii kunoo mana keessa jira. Jiippaasii abbaa wanti sadii gurraa sadii jechuudha. Lamaansaa garanaaf garas dhaabbataa, lamaansaa akkas dhaabbataa, tokko walakkaa dhaabbataa jechuudha. Isatti meeqa kana kanfalchiisan riibooksii televiziyoonii riibooksii isaatti meeqa kana kanfalchiisan darrasanyii isaa hanga har'aatti yaadannoof kaayeen jira jechuudha. Sinii galee darrasanyii isaa guyyaa meeqamee akkan achi deebi'e mul'unaa wajjiniin guyyaa meeqa akkan hoteela bule guyyaa meeqa akkan taaksiitti birrii hammamee akkan fixe dhaggeeffadhaa dhugaa sirriitti jechuudha. Kaargoo erguun baay'ee ulfaatee jira akka duratti miti jechuudha. Waggaa 3 irraa galeen deebi'e jechuudha Dubaayitti jechuudha. Waggaa 3 irraa haaluma salphaa ta'een galfadheessu waggaa 3 irraa jechuudha. Waan hundumattuu qaraxa hin kanfalle jechuudha. Isa alana dhuma galu garuu waan tokko ishiitti na kanfalchiisan jechuudha. Kafana bichaatti hin kanfalle jechuudha. Hanata tokko kan ta'e addan bittinse jechuudha.
isin garuu maal gochuu qabdu uffata hanata tokko adda bintisaa malee hanata tokko walitti hiitanii fiddanii dhufina naggaadheedhaan isin kaffalchiisu tokko sakan lammata TV'n bitadhee galattanii TV qabattanii bayina isachittiin bittan xifiisa isin kaffalchiisu jechuudha. Ani inji abbaa 42tti birri kuma 8 kaffale jechuudha. Isa dhugaa waaqayyooti. Kuma 8 fi 900 kaffale. Kuma 9 jechuudha. Sini galee kanaaf televiziiniin fudhee galattanii mana fuuta achi bittanii fuutanii bayina. Sini galee isayyuu addisii miti kan mana fuudhee dhufe niitii matunaa kenne jechuudha. Gaafa duraa jalqaba gaafa dhufee deebi'u immoo eerpoortii Dubaay keessatti televiziinii haaraa akka diraama 500 bitetti dhugaa waaqayyooti achumatti gatee deeme jechuudha. Shaanxaa lama guddaa qabadheen kiiloo meeqa qabattu shaanxaa keessan immoo kiiloo 23 in darbusa kana jechuudha. Shaanxaa lamatti kiiloo 23 kiiloo 23 lamaan isaa qabattu. Harkatto kiiloo 7 isiniif eeyyama. Kiiloo 7 qofa. Isaan kana darbinaan garuu waan biraa qabattu TV'n qabadhee galaan hin jiru. Egaa isaan kana lamaan qabadheera. Abbaa 25 nu qabadhe jechuudha kiiloo 2 jechuudha. Shaanxaa lama isa guddaa kiiloo 25 qabadhe jechuudha. Isinii dabarsu rakkoon qabusa. Isa harkatti immoo kiiloo 10 qabadhe. Kiiloo 25 kana gatiitii shaanxaa maannoo televiziinii dabarfadhu naan jedhe namichi. Intaun jedhe diraama 700 lafa kaa'igaa naan jedhe. Diraama 700 an 500 hin bitee garuu deebisee immoo 700 naan kanfalu achumatti akkatti gadi isa darbadhee dhiisee deeme jechuudha. Addisiisa kaartuunaan akka jirutti jechuudha. Sini galee waan tokko asii koottaa bitadhaa malee hin bitiina. Birrii keessan hin balleessina. Sini galee birrii keessan hin balleessina. Eeshi waan ila amma distii fiddanii dhuftanillee irratti barreeffama jechuudha. Qaraxa kaffaltu jechuudha. Maashina bunaa, maashina bishaanii, maashina uffataa, firiijii, televiziinii qabattanii hin dhufina. Sini galee qabattanii hin dhufina. Akkasuma birrii keessan hin taphatina. Isayyuu torbee 2 muluu isin deddeebisu booleetti, eerpoortiitti jechuudha. Iddoo gumuruukitti jechuudha. Torbee 2 muluu isin deebisu. An kuma 25 mucut godheen fixe dhugaa waaqayyooti. Kuma 25 gumuruuk yookiin immoo iddoo mi'a baasan, iddoo kaargoo baasan jechuudha. Kuma 25 otoo nasiif achi deddeebinu ani muluunaan otoo hoteelaa nyaannu otoo hoteela bulluu kuma 25 mucut godheen fixe jechuudha. Daandii umarratti jechuudha. Gaafan fe'ee galus immoo tiraanspoortiin isaa akkasuma ilaala kuma 25 fixe jechuudha. Birriidha jechuu dandeessu. Asitti garuu ba'ee birriidha. Ati teenya ji'a tokkotti argachuu dandeenya, ji'a gimmaashatti argachuu dandeenya, torbeetti argachuu dandeenya. Garuu asitti ulfaataadha. Sini galee kanaaf waa'ee kaargoo isaan kana hundumayyuu xiniqqaaqee godha. Xiniqqaaqee godha. Mi'a hin taane walitti nariina. Asii koottaati bitadha. Firiijii kuma 25 kuma 30 maal fakkaata seetan asii. Televiziiniin kuma 20 kuma 15 kuma 40 maal fakkaata asii. Ammachis baastanii asittis baastanii jechuudha. Birrii keessan otoo olee gadee facaaseen ammachitti fixxanii asittis fixxan asuma koottaati sibsibbi godhaati birrii keessan baadhaa koottaati mi'a keessan asii bitadhaati mana keessatti naqadha. Sini galee ani amma TV'n fidee dhufee kudooma ta'a garuu birriin ani baasee na gubachuudha. Dhugaadha. Wanti na fayyadees jira, wanti na fayyadnes jira. Birrii garuu baay'een baasee jechuudha. Birrii baay'een baasee. Televiziiniin moofaatti 9,000 na kaffalchiisa ilaala. Kanaaf daawwattoota koo gorsa kana fudhadhaa. Televiziinii 2, maashina bishaanii, maashina uffataa, firiijii, TV, jiippaasii, maashina bunaa isaan kana fiddanii dhufina. Waan kototaayyuu baattanii dhufina. Warra birrii achittis baasuun qabaa, asittis baasuun qabaa nan qabaa warra jettanii alatti isinii asii otoo jireenya gaarii jiraattanii otoo waan isinirraa fi qabaattanii biyya namaan deemtan. Jireenya keessan jijjiiruuf waan ta'eef birrii isaa hojjettan achitti hin fixiina, daandiitti hin fixiinaati. Birrii keessan qabbaa koottaati. Asitti waan barbaaddan bitadhaati. Mana keessanitti naqadhaan isiniin jedhee isin gorsaan ankaraa ka'u. Ofii kooti waan hin argeefi jechuudha.
sinigale maaliif jedduu kanattuu amma sinadhaa as deebisanii hoteela bultanii waan argitan bibbitanii nyaatanii dhuddanii isayyuu aduun achitti sinqaqee guyyaa meeqa aariidhaan ila fulli kona boba'ee amma san wachuudha amma kunoo dhaqeetii fuudhinaan jettee viidiyoo isaa sirriitti isinii waraabaaf fattashu tokko shiitiin jechuudha tokko shiitiin fattashanii jechuudha tokko isaatiin jechuudha fattashaniitu irratti barreessu jechuudha halana hunda isaa irratti qaraxa barreessu jechuudha sinigale uffata keessanis yoo wal fakkaataa bittan ta'e paantiillee adda irratti barreeffama waan ta'eef paantiillee waan haaraa waan addisii waraqata ofirraa qabu waraqata isaarraa ciraatii adda hiraa malee wal fakkaataa baattanii hin dhufiina adaraa keessan isa kana cimseen isinitti himan maaliif birriin keessan achittis bittanii asittis akka haaraatti wixifiidhaan bittuu jechuudha isa kana leensaarraa dhaga'een tureeyyuu jechuun keessan oolu caqasaa sirriitti dhagaa birrii keessan hin taphatina wanti isin manaa baataniif kaayyoodha of jijjiiruudha birrii jedduu sanatti fixxan ittiin jijjiirama ittiin nyaadhaallee dhugaa ittiin nyaadhaallee asii kottaati bitadhaa waan barbaaddan asii guute miini mirxii babbareenni kun achis kanuma ittiin bittantu isin tarrafayyuu diraamni yoo zarazaramoo hin doolaarri yoo zarazaramoo jechuudha isin tarrafayyuu jechuudha kanaaf gorsi gosa kana waan hafe immoo gaaffii keessan lafa naakaa kiiloo ammamii qabannee gallaleensaa kan jettaniif himeera dhaggeeffadhaa nagaatti turaa olmaa gaarii isiniif haa ta'u laayikii godhaatii dhaggeeffadhaa nagaatti turaa yaadni koo isin jibbisiise diskilaayikii godhaa yoo isinitti tole laayikii naa godhaa chaaw nagaan oolaa